Gareen ati shaakal si saartu kun gareen kun maal jedhama? Aadaa saatiree garaagarummaa qaba. Jalqaba irratti gaa sochii qaama ispoortii dhagaa kanatti shaakal si isaa turteeni. Ragadeedhama. Godinoota Oromiyaa mara leenjisaa jirtamoo bakka kanarratti moo godinoota muraasa? Yaa shawaa keessa waan jiru shawaa lixaatti hojjetama. Haala jalqabummaa godina akkam? Qaamni dhimmi kun ilaallatu osoo danda'amaa ta'e dhufee nu ilaala. Yoomirraa eegaltanii garee kana jechuudha. Garee shubbisaa kana kanatti hojii eegalte. Laa sa'aatii. Leenjii eessaa fudhatte? Fordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya egaa yeroo maragaa ogummaa garaagaraa irratti xiyyeeffatuudhaan torbaniin egaa kan simbira qaqqabsiisu. Maarree har'as egaa magaalaa Bishooftuutti argamuudhaan garee shubbistoota burqaa waliin turtii kan taasisnu ta'a. Egaa akkuma beekamu gareen shubbistoota kanaa egaa shubbisa godina Oromiyaa maragaa bakka kanatti kan isaan shaakalaa jiranii. Intis egaa shubbisni godina Oromiyaa maal fakkaata? Garaagarummaan isaa maali? Namni tokko immoo shubbisa shaakaluudhaaf maal gochuu mala kan jedhu egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti isin faana turtii kan taasisnu ta'a. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo ogeessa kaameraatiin Caalaa Hundaasaa nu waliin tura. Turtii gaarii. Shubbisa Bojaa Tasammaa Baay'uun jedhama. Shubbisa Baandii Odaanaa beekti. Gareen ati shaakalsiisaa jirtu kun gareen kun maal jedhama? Garee burqaa shubbistootaa jedhama. Ayyee egaa namni tokko immoo otoo shubbisan shaakaliin dura maal gochuu qaba dura? Namni tokko shubbisa shaakaluun dura ispoortii hojjechuu qaba. Ispoortiin duras garuu eeyyamaa ta'uu qaba. Eeyyamaa ta'uu qaba jechuudha. Eeyyamaa ta'uu qaba. Lammataa sabboonummaa itti dhaga'amuu qaba. Aadaa hedduu qabateera waan ta'eef shubbisni eeyyamaa ta'uu qaba. Irraan aansee immoo erga eeyyamaa ta'e ispoortii hojjetee bifa agarsiisaa aadaatti deemuu qaba jechuudha. Egaa akkuma argaa turre jalqaba irratti egaa sochii qaama ispoortiidha kanatti shaakalsiisaa turteeni maaliif kana gochuun maaliif fayyada? Jabeenyi qaamaa kuni baay'inaan nama shubbisni sochii qaamaa barbaada waan ta'eef tokkoon qaama isaa barbaada shubbisni jechuudha. Shubbisni godina garaagaraa egaa hedduudha. Garaagaraadhas immoo egaa maalirratti garaagarummaa isaaniisti kanarratti haasofnee jalqaba. Aadaan godina Oromiyaa akkuma baay'ee ta'e aadaa saatiree garaagarummaa qaba. Baay'ee osoo hin ta'in maqaadhaan malee baay'inaan aadaadhaan gama tokkoon amma godina tokko wal fakkaata. Yoomirraa eegaltanii garee kana jechuudha. Garee shubbisaa kana kanatti hojii eegalte. Kuma lamaa fi kudhan yaa ta'u waan akkanaan eegale. Kuma lamaa fi kudhan eegale. Isaan keessaa shubbistoota ciccimoo fi shubbistoota kilibbiiwwan garaagaraa hojjetan namoota baay'ee garee kana keessaa. Akka leenjisaa tokkotti egaa godinoota Oromiyaa mara leenjisaa jirtamoo bakka kanarratti moo godinoota muraasaas ta'e kanarratti naaf haasu? Godina hundaa. Godina maraadha kan asitti bakka kana shaakalsiisaa jirtan. Itti amma immoo egaa daawwattoota keenyaaf sirba godina Walloo agarsiisnee wal taadeemne. Walloo keessatti kun Ambisaa jedhama. Ambisaa. Kun Ambisaa jedhama. Kun immoo Ho'isaa jedhamee beekama Walloo keessatti. Ho'isaa. Ho'isaa
Inni biraa immoo Sidaama yookaan Sidaamaan kun onnoodha raayyaa. Raayyaa. Kun raayyaadha. Kun ragragaa jedhama kun. Ragragaa. 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 Inni biraa immoo goobaa sangaa jedhama. Goobaa sangaa kun sangaa sirriitti gabbata. Isarraa kan hojjetamedha kun jechuudha. Inni kun goobaa sangaa jedhama. Oromiyaa Global Media Corporation ammallee egaa turtiin keessan akkasin waliin ta'ee abdii guddaa qabna. Sirba godina naannoo Kamisee argamu dhagaa kan amma nuti shaakallee walitti deebine egaa akkuma beekamu egaa anarree haala jalqabummaa godina akkami? Ay bareeda. Ati gaa leenjisaadha. Akka leenjisaa tokkotti immoo egaa sirba godina kana jalqabaati leenjii eessaa fudhatte? Abbaanaa ta'ee yookaan obboleessaan gaaf maatii kiyya gorsaa kiyya ta'ee sadarkaa kanaan leenjisee amala kiyya hunda leenjisee sadarkaa kanaan kan nagee keeroogiraafar Alamayyoo Dhaabee nama sabbatatti argamaa jechuudha. Isa biraan leenjii fudhadhee. Yeroo garaagaraatti maal beektaa uummata biraa komii fi qeeqa adda addaatu ka'a. Aadaan uummatichaa kan yeroo sirba keessatti keeroogiraafisoonni shubbisoonni kun agarsiisan aadaan keenya kana miti jedhanii qeeqa kaasu yeroo baay'ee uummata biratti jechuudha. Maaliif jettee yaaddaa moosintuu kan ummaticha shaakalsiisaa bakka sana deemee hubatee hin agarsiisne moo rakkina leenjistoota bira jira moo maal jetta kanarratti? Keeroo too gaafa hojjettu kan sirbi sun godina kam ta'uu qaba godina inni jiru sani qoratamuu dirqama ta'a. Akka seeratti jechuudha. Maaliif aadaan kun kan abbootii keenyatti abbootii keenyatti kenne waan ta'eef erga abbummaan itti galle kunuunsinee ennee waan jiru uummata biraan ga'uun keenya dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu dogongorriin jira. Uummanni komii taasisaa sirrii. Kanaafiyyuu gara fuuldura duraatti qeeqa uummata kanaa hambisuudhaaf gara naannichaa al tokko garee shubbistoota kanaas bakka aadaa isaanii bakka sana geessuudhaan haalatti shaakalan haalatti aadaa uumamaa sana argatan gochuudhaaf maali karoora keessan? Amma eegalleerra ani akka garee burqaa shubbistootatti eebba darbee irratti dokumentii isaanii sii kennuu danda'a. Waan baay'ee waan aadaa faana qabate waan fuudhaa heerumaa faana qabate fi waan sirna gadaa faana qabate eebba hojjechaa turre jechuudha. Maaliif inni aadaa keenya kan duraanii kan abbootii keenyaa isa waan ta'eef inni irree guddisuu keenya dirqamanni sumaaf dhaabbanne waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu itti deemaa irra waan jiru sagantaa deebi'uutti kan walitti agarsiisu jechuudha. Egaa akkuma beekamu amma mogaa gara godina Jimmaa deemuudhaan sirbi aadaa naannoo Jimmaatti sirbamu maal fakkaata? Si dura sirbi naannoo Jimmaatti sirbamu gosa beekata? Kan waliin hojjetaa kuni godina Jimmaa keessatti oltumee jedhama. Gartumee? Oltumee jedhama. Kun immoo gattumee jedhama kun. Kuni gattumee? Gattumee jedhama kun. Kun gattumee jedhama. Luka kana fuulduratti baasnee immoo bifa kana harkisaan kun akkas boonnaa jedhama kun. Boonnaa. Boonnaa. Boonnaa kun boonnaa jedhama. Susukee. Susukee jedhama kun. Susukee. Susukee. Kun susukeedha. Susukeedha. Kun jijjigsaa jedhama kun. Jijjigsaa. Kun jijjigsaa jedhama. Kun immoo qomaan qab jedhama. Qomaan qab jedhama. Aadaa Jimmaa keessatti kun gateetti lamaan kun ol tuqee qilleensa takkitti osoo hin galeen bifa kanaan kan hojjetamu jechuudha. Akkasiin. Kanaan qaxxilamee kan hojjetamu qomaan qab jedhama.
kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa akkuma beekamu sirba godina Jimmaadha kan amma waliin shaakalaa turre anillee akkuma argaa turtan egaa waati xiqqoo yayyaalaa shaakalaadha kan gartuu kana faana jiru maarree egaa hammammoo gara godina Harargee deemuudhaan egaa sirbi godina Harargee keessatti otoo gara sirba kanaatti ceendura sirbi godina Harargee maal fakkaatas? Haalli rukuttaan isaanii akkamii? Akkuma godina biraa rukuttaan godina Harargee tirree baay'eedha. Isaan keessaa immoo muraasa kan isiin agarsiisu ta'a jechuudha. Isaan keessaa kun daddaqsaa jedhama. Daddaqsaa. Daddaqsaa. Akkas. Kun eellee jedhama. Eellee kana dubara sirba. Dubara sirba eellee kana. Dubara qofatu sirba kan dhaabbatee sirbii fi kan deemanii sirban walii lama jechuudha. Walii lama isaanii nu garaagarummaa. Kun eellee dhaabbataa jedhama kun. Kun immoo kan deemsaati jechuudha. Deemaa kan hojjetan kun wal keessa ba'aa hojjetanii. Inni biraa immoo dheechisa. Dheechisa kana immoo warra dhiiraa qofa kan hojjetu. Warra dhiiraa qofaatu hojjetaa jechuudha kana. Warra dhiiraa qofatu hojjeta. Inni biraa immoo urrumsa. Urrumsa. Urrumsa kana bifa kanaan hojjetama ta'aniiti. Okay. Shamarran immoo dhiiroo. Shamarran iddoo kanaan jirti. Hin fidu. Ofirra jechuudha. Kanarra hin fidu. Asiin iddoo lamaa hin iyyuu. Kun urrumsa jedhama. Akkasumas immoo eellamte kan jedhamtuudha. Eellamtee sana manguddootu hojjeta. Bifa kanaan hojjetu. Bifa kanaan. Kun eellamte jedhama. Shaggooyyeen kanumaan. Kanumaan jechuudha. Oromiyaa Global Media Corporation egaa sirba godina Harargee egaa haala kanaa egaa kan nuti shubbisaa turre egaa akkam ture shubbi godina Harargee kuni? Bareeda. Shubbisi kan leenjiidhaan dhufu. Hin dhufa. Leenjiidhaan dhufa jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo gara Wallaggaa deemuudhaan egaa sirbi godina Wallaggaatti argamu maal fakkaata jennee egaa waliin ilaallu ta'a. Egaa sirbi godina Wallaggaatti egaa haala kamiinatti kan shaakalsiisaa jirtu? Akkuma godina kamiyyuu maqaa isaaniitti kan itti maal leenjisaa ture. Isas immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa waliin ilaallee walitti kan deebinu ta'a. Ammallee turtiin keessaan nu faana ta'uu affeerraa keenya. Jedhan gatiin argaan ooltu wal argaa. Afuriif soddoma jedhan gatiin argaan ooltu wal argaa. Laga laggee wagiittan faana kee argeen ooltu wal argaa. Kee kabbee gammachuuttan abjuunsi argeen ooltu wal argaa. Sabboontu koyaa boontu Wallaggaa ooltu wal argaa. Ol jedhama. Ol. Ol jedhama. Kun immoo gadi jedhama. Kas. Lamaan isaanii iddoo tokkotti konfomee jedhama. Konfomee. Konfomee. Inni biraa immoo tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama shan jedhama.
Kun geelloo jedhama. Geelloo Ayya godina Arsii keessatti Baddiffaa, Langaaniif, Wayyiffaa, Ateetee, Sunsumeedha. Ayyee. Baddiffi kun kaan eeboodhaan hojjetamaa jechuudha. Kana warri shubbisan gara dubartoota moo garee lamaanii? Langaaniif immoo gaabii uffatanii kan hojjetu jechuudha. Kan sottuma ol dhiiraa qofa kan hojjetan. Dhiiraa qofa hojjetan. Inni biraa Ateeteen shamarran qofa. Ateeteen shamarran qofaa. Ayyee egaa shubbisa kana daawwannee walitti adeemna. kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtiin keessa nagaa hamma ammaatiin ufaana ta'e egaa sirba godina Arsii keessaa egaa muraasa kan nuti daawwannee walitti deebine egaa akkuma beekamu godinni Oromiyaa bal'oodha waan ta'eef sirboota godinoota garagaraa haala bifa garagaraa bareedaa garagaraa kan inni qabu egaa nuti egaa keessaa muraasa kan simbiraan qaqqabsiisuudhaaf yaalaa jirru egaa akkuma beekamu egaa sirba godinoota muraasa waliin ilaaluuf yaalleetu jira egaa akka gaaffiitti kan isin kaasuu barbaadu sirbi ni yeroo kiliipii irratti bahanii yeroo ammaa kanatti shubbisa godinoota muraasa qofaadha kan mul'achaa jiru maaliif jettee yaadda sintuu leenjisaa godina muraasa qofaa leenjisaa jira moo kiliipii uummata ammoota hojjetaa jira hanqinni eessa jira jettee yaadda akka keetti? Akka kiyyatti hanqinni mana leenjii indooma akka Oromiyaatitti jechuudha. Manni leenjii shubbisaa kun baay'ee babal'ateera. Haala bareedarree haala nama hawwatuun kan leenjisaa jiranii jechuudha. Leenjisoon. Xiyyeeffannoon kiliipii shawaa bichaa irratti kan hojjetamaa jiru ilaalan turan iyyuu weellistoota malee leenjitoota. Leenjitoota miti. Marsaa torbaffaadha kan asii eebbistee jirtu. Egaa milkaa'inni barattoota kanaa asii bahanii carraa hojii uumanii barattoonni kun ittiin gara galiitti jijjiiran maal fakkaata? Barattoonni garee kana bahani namoonni baay'inaan mana leenjii akkuma kanatti mana leenjii bahanii kan hojjechaa jiran tura. Lammataan immoo baandiiwwan Oromiyaa jiran keessa akka firii saarbisii ta'anii hojjechaa kan jiran tura jechuudha. Isa keessaa fakkeenyaaf baandii Odaanabee miseensa garee kanaa nama muraasa fudhateetti firii saarbisii hojjechaa jira. Kanaafuu kiliibuuwwan garaagaraatiin jiraachaa jiru malee hagammaa mindaarree. Egaa akkuma beekamu egaa akka yaadaattis haa ta'u gara fuulduraattis karoora keessa galchitanii egaa sirba godina hundumaa tokko irratti xiyyeeffate ta'e hundumaa kana bifa leenjiitiin akkaataa isin barattoota keessan kanaaf kennisiistan uummata bira geessuudhaan aadaa uummatichaa fiduudhaan gara fuulduraatti maal fa'aa kan karoorfattanii jirtan? Karoora hedduu qabanneera fuulduratti. Karoora hedduu qabanne shubbisa godinaalee akkaan agarsiisan kana qofamu. Shawaa kana keessa maal tura aadaan agarsiifamu maal tura aadaan dhufate baay'ee jira. Gujii keessa maal tura Boorana keessa inni bahuu qaba dirqama. Kanaafuu gara fuulduraatti bakka aadaa uummatichaa guutummaatti barattoota kee akka leenjistuu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Fudhadheeraanis itti deeman jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation amma immoo gara godina Shawaa deemuudhaan sirba naannoo Shawaatti sirbamu keessaatii egaa muraasa waliin daawwannee kan walitti deemnu ta'a. Egaa sirbi naannoo Shawaatti sirbamu maal fakkaata? Sirbi naannoo Shawaatti sirbamu akkuma dura yeroo ispoortii jennu jechaa turre kuni ragada jedhama. Kun immoo koomeen duubaan kun osoo ka'in kirriisa jedhama. Shawaa keessatti kuni raphisa jedhama. Raphisa. Raphisa inni biraa dheechisa jechuudha. Dheechisa gaafaan jedhu dheechisa gootaan jira dhiira qofatu jira jechuudha. Goonni hin jira kan foollee yeroo foollee dhiira qofaan itti shubbisa waan ta'eef kan dhiira ta'e jechuudha. Onnoon kun dheechisa jedhama. Irraan aansee immoo kun jiddaadha. Jiddaa. Naannoo Sandaafeetti hojjetama. Kun
immoo Urumee duukam naannoo maqaan ta'e jedhama. Urumee. Urumee. Inni biraa immoo kun shawaa kaabaa naannoo Salaalte kan hojjetamu. Kan Salaalee Lufaan. Inni biraa immoo shookkisiidha kun sadeessoo iddoo. Yaa shawaa keessa waan jiruuf shawaa lixaatti hojjetama. Shookkisiidha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa sirba naannoo godina Shawaa daawwannee walitti adeemnu ammallee turtiin keessan nu faana ta'u. hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa sirba godina naannoo Shawaa daawwannee walitti deebineeti kan nuti jirru egaa xumura irratti asumaan yaada ergaa amsa yoo qabaatte carraasiif kenna. Duraan dursa sin maal takka jirru beellamatanii guyyaa irraa kan dhufu keessatti guddaa galatoomaa siin jedha. Ittaan sudhaan qaamni eessa jirtu bifa kamiin jirtu jedhee nu gaafatan jiru jechuudha. Abbootii qabeenyas haa ta'u qaamni dhimmi kun ilaallatu osoo danda'amaa ta'e dhufee nu ilaalee maal takka jirru osoo nu ilaalee bareedaa ergaa kiyya jechuudha. Ayyee galatoomii anis egaa maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation eeyyama mataatee haala akkasiitiin egaa shubbisa godina Oromiyaa nutti agarsiisuuf guddaa galatoomiin siin jedha. Ulfaadhu. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation akkuma argaa turtan egaa gareen shubbistoota burqaa faana egaa turtii kan nuti taasisne egaa as magaalaa Bishooftutti argamuudhaan torban sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.